Oromiyaan badhaatu ta'uu ishee eenyumtuu kan haalu miti. Lafti Oromiyaan qabdu madda galii fi bu'uura biyyaa ta'uu isheetiin Oromiyaan karaa hedduu beekamtii qabdi. Kanaanis utubaa misooma biyyaa taatee jirti. Jijjiiramaan booddee qonna mootummaan hojjetameen faayidaalee gurguddoo argamanii jiru. Kun immoo uummata biyyattii bira darbee oomisha biyya alaaf illee kan oolaa jirudha. Fakkeenyummaa gaarii kan qabu qonna qamadii, horsiisa loonii, muduraaf kuduraa irratti illee bu'aalee hedduun kan argamanidha. Mootummaan naannoo Oromiyaa dinagdee damdaneessaa dandamataa ta'ee hojiirra oolchuun fayyadamummaa uummata naannichaa mirkaneessaa jira. Karoora jijjiiramaa galmaan ga'uuf karoorri bara 2016 karoora xiqqii hojiin hunduu baay'ina ariitii fi qulqullinaan hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, mootummaan naannoo Oromiyaas harka tokkoon nageenya waaressaa, harka biraan immoo misooma amansiisaa fiduun dinagdee damdaneessaa fi dandamataa ta'ee godinaalee Oromiyaa hunda keessatti hojjechaa jiraachuun fayyadamummaan uummata keenyaas mirkanaa'aa jira. Keessattuu qonnaan ofirra darbinee biyyoota biraarraa galii argamsiisutti karaa mijataa naannolee fi godinaalee wal qabsiisan hedduu xumuramanii hojiitti seenanii jiru. Godinaalee kanaan dura horsiisa horii qofaan beekaman keessatti hojiin qonnaa idilaa jira. Jireenya horsiisee bulaa bakka bakkatti sosocho'uu qofa akka hin taaneef pirojektoota finnaa fi inishiitiivii nyaata beelladaa hojjetamaa jiruun uummanni fayyadamaa ta'a. Haaluma kanaan misoomni biyyaa qulqullinaa fi baay'ina oomishaalee garaagaraatiin xiyyeeffannoo argachuun sadarkaa olaanaa irratti galmaa'aa jiraatuyyuu malee farra misoomaa kan ta'e shaniin bakkeewwan tokko tokkotti karoora mootummaan qabatee deemuu danquuf taa'u uummata jalaa hatuunis ta'ee maqsuun akka uummatni misooma isaa hin gaggeeffannee danqaa jiraachuu odeeffannee jirra. Shaniin naannoo Oromiyaa keessatti uummata dararsaa haa turtuyyuu malee yeroo ammaa kana sadarkaa kufaatii ishee dhumaa waan geesseef jibba nageenyaaf qabdu agarsiisuuf guddina Oromiyaa danqaa jirti. Kufaatiin shanii daraan baddee baduuf akka jirtus kan ibsu yeroo waqtii oomishaa kanaan oomisha guddistuu akka bakkaa bakkatti hin gaggeeffamne qota bulaatti danqaa ta'uuf tattaafachaa jiraattus olaantummaa seeraa irratti fudhatameen barbadaa'aa jiraachuun maddeen keenya nuuf ifoomsaniiru. Kanaaf uummatni marti olola diinaa dhaggeeffachuu cinatti gatee misoomaa fi guddina ariifachiisaa argamsiisuuf hojiilee boonsaa jalqabe irratti bobba'ee imala saffisaa ta'e argamsiisuun hiyyummaa badisaa keessaa of haa baasuun dhaamsa keenya guyyaa har'aa.